Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoonni fi daawwattoonni chaanalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa gidduu kana sababa soomana Ramadaanaa wajjin wal qabate hanga ta'eef xiqqoo isiniif dhiyeessuu dhabuun ni yaadatama. Mee har'aaf ammoo galgala barnoota herregaa kutaa torbaffaa galgala 5 tuqaa 2 qabadhee isiniif dhiyaadhe. Himoonni armaan gadii kennaman sirrii yoo ta'an dhugaa, sirrii yoo hin taane immoo soba jechuun deebisi ja'a. Tokkoffaa A irratti rogoonni paaraalogiraamii hundi wal qixa ja'a. Kun soba ta'a jechuudha. Rogoonni paaraalogiraamii hundinuu wal qixa hin ta'u. Paaraalogiraamiin danaa akka kanaa fakkaatudha. Rogoonni isaa hundi wal qixa hin ta'u. Rogoota fuullee qofaatu wal qixa ta'a waan ta'eef rogoota fuulleeti qofaatu wal qixa ta'a. Inni biraa gaaffii B irratti qofoonni maddii paaraalogiraamii wal qixa ta'u ja'a. Qofoonni maddii paaraalogiraamii wal qixa ta'u. Amma danaa kanarratti yoo ilaalle qofti maddii jechuun isa asiin jiru kanaa fi isa asiin jiru kana. A irra kan jiruu fi D irra kan jiru wal qixxeedha ja'a. Kanaafuu wal qixaa miti soba ta'a jechuudha. A irratti soba, B irratti soba ta'a jechuudha. C irratti rogoonni maddii paaraalogiraamii wal qixa ja'a. Rogoonni maddii yogguu jirus roonni kunii fi inni kun wal qixa jechaa jira. Kunis soba ta'a jechuudha. Soba ta'a. D irratti dheerinni sarbiiwwan paaraalogiraamii wal qixa ja'a. Sarbii jechuun asii verteksii D kana baatti qaxxaamuru A irraa kan C'tti qaxxaamuru kun inni lameen wal qixa ja'a. Wal qixaa miti. Kanaafuu soba ta'a jechuudha. Qofoonni maddii paaraalogiraamii waliif hirkoodha ja'a. Kun dhugaadha. Qofti asiin D irraan jiruu fi qofti A irraan jiru kun qofa waliif hirkooti jechuudha. Qofoota waliif hirkooti. Inni itti aanu gaaffii lammaffaadha. Paaraalogiraamii Abaacaadhaa armaan gadii irratti hundaa'uudhaan gaaffiilee dhiyaatan deebisi ja'a. Egaa paaraalogiraamii fakkii kanarratti hundaa'uudhaan gaaffii dhiyaatan gaafa deebifnu gaaffiiwwan dhiyaatan asiin amma roonni A irraa hanga B'tti jiru kun 10tu kenname. Roonni D irraa hanga C jirulleen 10 ta'a jechuudha. 10 ta'a. Kan gaafatamne dheerina roga D C'ti waan ta'eef 10 ta'a jechuudha. 10 ta'a. Gatii taa barbaadi jedhe. Gatii taa hogguu barbaannu 3 taa ida'uu 4 wal qixa ni ta'a. 2 taa ida'uu 5ti. 3 taa asii wal qixaa achi kan jiru kana taa kan qabutti as finna. Wal qixaa achi kan jiru taa kan qabu as finnu. 3 taa hir'isuu 2 taa jenna. Asii immoo taa kan hin qabne 5 irratti achi dabarsinaa 4 asiif cinaa ida'uu waan qabuuf hir'isuudha gaafa itti dabru. 3 irraa 2 gaafa fuunu takka taatu hafa. Takka taa jechuun taa jechuu wajjin wal qixxeedha. 5 irraa takka gaafa 4 gaafa fuunu ammas takkaan nu hafa. Kanaafuu gatiin taa keenyaa meeqa ta'a? Takka ta'a jechuudha. Gatiin taa takka ta'a. Dheerina roga aadaa barbaadi jemmaasi. Dheerina roga aadaa barbaadi. Tole egaa C irratti dheerina roga aadaa fi aadaa asirraa hanga asitti gadoo kana asiin gad jiruu fi baacaa kana barbaadi jee. Kana barbaaduudhaafis gatii taa fayyadamna. Gatii taa keenya meeqa arganne? Takka arganne. Takka bakka taatti yeroo buufnu 3 baay'isuu takka ida'uu 4 baay'isuu takka jechuun 3 ida'uu 4 jechuun 7 ta'a jechuudha. Wal qixa 7 ta'a. Kanaafuu asirra inni gad jiru maal ta'a? 7 ta'a jechuudha. Akka
akkasuma lama baay'isuu takka ida'uu shanii lama baay'isuu takka jechuun lamuma ida'uu shanii jechuun torba ta'a. Kunis torba ta'a jechuun bakka kunis baacaan. Kanaaf ogoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixa waan ta'eef amma immoo maal barbaadi jaa gatii xaa barbaadi yookiin gatii xaa barbaadi jaa. Gatii xaa yeroo barbaadnu qofa kanarratti hundaa'uuneeti. Qofoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixa waan ta'eef lama xaa ida'uu soddoma wal qixa ni ta'a. Lama xaa ida'uu soddoma wal qixa ni ta'a. Xaa ida'uu soddomii shanii xaa ida'uu soddomii shanii fi tole egaa lama xaa asii xaa kana gaafa dabarsine hir'isuu xaa goona. Asii soddomii shan kanarraa immoo soddomii shanirraa soddoma hir'ifnaa. Asitti lama xaarraa xaa gaafa hir'ifnu xaa qofaan nu hafa. Akkasuma soddomii shanirraa soddoma gaafa hir'ifnu shantu nu hafa. Gatiin xaa keenyaa shan tahaa jechuu gatiin xaa shan ta'a. Kanaaf amma gatiin xaadhaa shan eegatee maal barbaadi jaa irratti safara kofa a kofa baa kofa caa fi kofa daa barbaadi jaa safara kofa a kofa baa kofa caa fi kofa daa barbaadi jaa. Kanas barbaaduun baay'ee salphaadha. Gatii xaan arganne shani waan ta'eef fakkeenyaaf kofa baadhaa fi kofa daa barbaannaa jechuu dura. Kofa baa barbaaduudhaaf shan ida'uu soddomii fi shanii yoo jenne wal qixa ni ta'a. Afurtama ta'a. Afurtama ta'a. Akkasumallee lama xaa bakka xaatti shan qabna waan ta'eef ida'uu soddoma inni jira. Ida'uu soddoma wal qixa ni ta'a. Afurtama ta'a. Ida'uu soddoma wal qixa afurtama ta'a waan ta'eef kanaaf qofti fuullee paaraalogiraamii wal qixxeedha waan ta'eef qofti baarra jiruu fi qofti daarra jirus afurtama ta'a jechuudha. Afurtama ta'a. Ammoo qofa aarra jiruu fi qofa caarra jiru yoo barbaanne qofa hunda isaa walii daanee 360 ta'uu qaba. 360 ta'uu qaba. Tole egaa qofoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixxeedha waan ta'eef asirratti qofa fuullee wal qixa waan ta'eef qofa aarra jiru ida'uu qofa caarra jiru wal qixa ta'a waan ta'eef akkasumallee ida'uu qofa baarra jiruu fi qofa daarra jiru ida'amni isaanii 360 ta'a. Garuu qofti baarra jiruu fi qofti daarra jiru nuuf kennamee jira 40 nuuf kennama waan ta'eef garuu isa aarra jiru isa caarra jiru qubee feeniin bakka buufannamee zaddii haa jennu. Zaddii ida'uu zaddii wal qixa ida'uu qofa baarra jiruu fi daarra jiru nuuf kenname waan ta'eef 40 ida'uu 40 wal qixa 360 jenna. Zaddii ida'uu zaddiin 2 zaddii jenna wal qixa ni ta'a. Ida'uu 80 wal qixa 360 jenna. 360 lama zaddiin wal qixa ni ta'a 360 hir'isuu 80 hir'isuu 80 wal qixa ni ta'a. Lama zaddii wal qixa ni ta'a 360 irraa 80 yeroo hir'ifnu 200 fi
saddeettamaan nu hafa. Dhibba lamaaf saddeettamaan nu hafa. Gama lachuu lamaaf gama lachuu lamaaf yeroo yeroo zediin keenya wal qixa ni taha. Dhibbaa fi afurtama ta'a jechuudha. Dhibbaa fi afurtama. Zediin dhibba afurtama ta'a. Kanaaf kofti aanis dhibba afurtama ta'a. Kofti caanis dhibba afurtama ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti kofti aanis meeqa ta'a? Dhibbaa fi afurtama ta'a. Kofti caanis dhibbaa fi afurtama ta'a. Kofti daan afurtama ta'a. Akkasuma kofti baanis afurtama ta'a. Isaan kan hundaa yoo walitti idaane dhibba sadii fi jaatama ta'a jechuudha. Dhibba sadii fi jaatama ta'a. Ida'ama kofoota keessa roga afree paaraalelogiraamii ta'eeti. Gaaffiin itti aanu gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan gaaffilee armaan gadii danaa paaraalelogiraamii PQRS dhiyaate irratti hundaa'uudhaan deebisee jira. Danaa akka kanatti dhiyaatee jirudha. Asirraayis maal barbaadi? Yaa tokkoffaarra gatii xaafiyyaa barbaadee jira. Gatii xaafiyyaa barbaaduudhaaf sararri kun danaan kun akkuma jirutti paaraalelogiraamiidha. Rogoonni fuullee wal qixxeedha waan ta'eef rogoonni fuullee paaraalelogiraamii wal qixxeedha waan ta'eef jalqaba xaafiyyaa barbaadi waan nuun jeef amma paarraa ka'ee hanga ootti kan jiru yaa ida'u shanii yoo ta'u wal qixxinni saraarraa ka'ee hanga ootti kan jiruuf sagal hir'isuu xaatii wajjin wal qixxeedha. Tole asii yaa hubatti hambisuudhaaf shan hir'isuu shanii jennaa wal qixa sagalirraas shan hogguu hir'ifnu sagalirraa shan hogguu hir'ifnu afur hir'isuu xaatu asitti hafa afur hir'isuu xaatu hafa yaa wal qixa afur hir'isuu xaati yaa wal qixa afur hir'isuu xaati yaa wal qixa afur hir'isuu xaa kana fuunee hima asii saadha hanga ootti ammas lama yaa hir'isuu afuriiti inni kunis wal qixa qaadha hanga ootti xaa ida'uu takkaa isa ijaa wajjin wal qixxeedha. Amma bakka yaatti maal buufna? Lama baay'isuu bakka yaatti afur hir'isuu sana afur hir'isuu hir'isuu afurii isa kana buufna wal qixxani xaa ida'uu takka xaa ida'uu takkaati. Tole lama baay'isuu afurii jechuun lama baay'isuu afurii saddeet ta'a. Akkasuma lama baay'isuu xaa jechuun lama ta'a hir'isuu afuriiti wal qixa xaa ida'uu takka akkuma jiru gabbuufna xaa ida'uu takka akkuma jiru gabbuufna asuma saddeet irraa afur kan yoo fuune afurtu asin nu hafa afurtu nu hafa gara gubbaa kanatti haa ta'u afurtu nu hafa asii xaa negatiivaan jiru kana bira xaan kun yeroo achis dabru yeroo asii kun asitti dabru negatiiva sadii xaa ta'a. Asii takkaan kun gaafa achi as dabru ammallee takkaan kun ida'uu ofirraa qaba waan ta'eef negatiiva ta'a hir'isuu takkaa ta'a. Tole kana iddoo wal jijjiiruun rakkoo hin qabu. Afurraa takka fuune sadii ta'a. Afurraa takka fuune sadii ta'a. Wal qixa ni ta'a. Ammallee sadii negatiiva sadii xaadha. Jala negatiiva sadii asittillee jala negatiiva sadii yoo goone xaa wal qixa ni ta'a. Xaa wal qixa ni ta'a. Negatiiva takka ta'a jechuudha. Xaan wal qixa negatiiva takkaati.
xaan wal qixa negatiiva takka irra deebinee mee haa dalagnu. Tole yaa ida'uu shanii kun wal qixa ida'uu shanii wal qixa sagal hir'isuu xaati jenne hir'isuu xaa asittis hir'isuu shanii yoo jenne hir'isuu shanii yoo jenne asittis hir'isuu shanii yoo jenne yaan wal qixa ni ta'a. Yaa wal qixa sagalirraa yoo shan fuune afur ta'a afur hir'isuu xaa jenne isa kana bakka tanii buufna jenne bakka lama yaa hir'isuu afurii wal qixa xaa ida'uu takkaa isa jiru bakka buufna jenne bakka yaa keenyaatti ni qabna afur hir'isuu xaa kana qabna afur hir'isuu xaa yoo bakka buufne hir'isuu afurii alaan wal qixa xaa ida'uu takkaati jenna. Lama baay'isuu afurii jechuun saddeeti akkasuma lama baay'isuu negatiiva jechuun negatiiva lama xaa hir'isuu afurii akkuma jirutti alaani akkasuma xaa ida'uu takkaa jenna. Egaa asitti amma saddeetirraa afur yoo fuune asitti afurtu nuuf hafa jennee hir'isuu lama xaan akkuma jirutti hir'isuun wal qixa ni ta'a. Xaa ida'uu takka akkuma jirutti tole asii afurii kana achi dabarsina wal qixa achi eksii kana gamana gaafa dabarsinu afur hir'isuu lama xaa wal qixa ni ta'a. Xaa ida'uu takkaa isa jiru xaa as dabarsinee asii afur gaafa as dabarsinu negatiiva lama xaa hir'isuu xaa wal qixa ni ta'a. Takka hir'isuu afurii ta'a. Kun negatiiva ni ta'a. Negatiiva sadii xaa wal qixa ni ta'a. Negatiiva sadii xaa wal qixa ni ta'a. Negatiiva sadii asii maaliif qarshii afur namni sirraa qabaa takka kenniteef jechuudha. Yeroo kana negatiiva qarshii sadii sirratti qabaa. Amma xaa qofatti hambisuudhaaf jala sadii negatiiva jenna. Negatiiva inni bataa xaan keenya wal qixa meeqa ta'a? Sadii ta'a jechuudha. Xaan wal qixa sadii ta'a. Egaa xaa sadii arganne jechuun yaa barbaaduudhaaf bakka hima jalqabaa kanatti deebina. Hima yaan wal qixa ni ta'a. Afur hir'isuu xaa jenne kana biratti yoo deebine afur hir'isuu xaa kajaa'u biratti yoo deebine bakka xaatti sadii arganne yaan wal qixa ni ta'a. Afur hir'isuu sadii jechuun yaan wal qixa ni ta'a takka ta'a jechuudha. Mee haa mirkaneessinu. Kanas yaan keenya takka jennee takka ida'uu shanii wal qixa jaha ta'a. Akkasuma xaan keenya sadii jennee sagal hir'isuu sadii wal qixa jaha ta'a. Asii hanga asittii fi akkasuma raarraa hanga ootti wal qixxeedha jaha ta'a jechuudha. Akkasuma xaan keenya sadii jennee waan ta'eef sadii ida'uu takkaa wal qixa afur ta'a. Akkasuma lama baay'isuu yaan takkaa hir'isuu afurii lama baay'isuu yaan keenya sadii jennee
irrisuu afurii lama baay'ee sadii jaha jaha irrisuu afurii walqixa lama ta'a. Xaan immoo takka jennee takka ida'u takka walqixa lama ta'ana asii hanga asittii fi asirraa hanga asitti walqixxee lama lama ta'a jechuudha. Okay. Gatii isaa barbaade jennee taanu gatii isaattis yeroo barbaadnu rogoonni fuullee paaraalogiraamii walqixxeedha waan ta'eef afur walqixa ni ta'a. Isaa irrisuu takkaati. Asii irrisuu waan qabuuf ida'u takkaa goona illee ida'u takkaa goona wal balleessa. Isaan walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. 5 ta'a jechuudha. Walqixa 5 ta'a. Gatiin isaa 5 ta'a jechuudha. Kanaaf asii yoo 5 irraa lama fuune 3 ta'a. Asitti ammoo lama baay'isuu 5 yoo jenne 10 irraa darbuun fuune kunis 3 ta'a jechuudha.